Alhamdulillah yaa gooftaa guddattee hunda ambiyaatii fitnaa kan kennite garii akkan kufnee gootee dabarsite. Obboleessi keenya Sheek Ismaa'il Abbaa Milkii Garii isaa kufaadhu wal qabdee deegaate hundumaa sadarkaa adda addaa kennite. Kaan ambiyaa jecha isa ganansiifte kaan mursala gootee ajajaa taasifte kaan immoo ulul azmii gootee hunda caalchifte. Ol fuuchuu gad fuuchuu yaa gooftaa dhuunfatte maaloo si dhuunfatte nu guuti muraadii waan alambiyaa'i kiraami runshadii. Rabbis na gammachiisu. Mara keessanuyyuu Rabbi haa gammachiisu. Masjidni kun ijaaramee baanaan gammachuudhaan kan eebbifnu Rabbi nu haa godhu. Walitti qabama barakaa Rabbis nuuf haa godhu. obboleessi keenya Sheek Ismaa'il Abbaa Milkii falyatafaddal mashkuuran wa ma'juuraa. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis na gammachiisu. Mara keessanuyyuu Rabbi haa gammachiisu. Masjidni kun ijaaramee baanaan gammachuudhaan kan eebbifnu Rabbi nu haa godhu. Walitti qabama barakaa Rabbis nuuf haa godhu. رحمة بوس ربي على محمد وعلى الأنبياء كرام الرشد. رحمة بوس ربي على محمد وعلى الأنبياء كرام الرشد. الحمد لله يا غفتا قدتي hunda ambiyaatii fitnaa kan kennite garii akkan kufnee gootee dabarsite. Garii isaa kufaadhu wal qabdee deegaate hundumaa sadarkaa adda addaa kennite. Kaan ambiyaa jecha isa ganansiifte kaan mursala gootee ajajaa taasifte kaan immoo ulul azmii gootee hunda caalchifte. Ol fuuchuu gad fuuchuu yaa gooftaa dhuunfatte maaloo si dhuunfatte nu guuti muraadii waan alambiyaa'i kiraami runshadii. Qissaan nabiyyootaa guddoo nama dhibaa hundi mataa mataa wama ajaa'ibaa kan akka Muusaa fa'aa laalaa guddoo qaba. Qur'aanni bakkee ariiwaa isaa lallabaa Muusaatiin hojjetee hime sharrii qaba. Adaaba keessatti erramoota gubaa bishaan danfa fixee Firawunaatti qaba jedheetti murteessee murtee hin qabne daba. Ammoo Ibraahimiin seenaa guddaa qaba. Daawud Suleymaanii Yuusufii Yaaquuba guddisee nasaaba seenaan jiraa gudii waan alambiyaa'i kiraami runshadii. Ulamaa'iin warra diin barsiisu hawaasaa fi dukkanarraa baasu jazaa keessan rabbumaan haa baasu. Ulamaa'iin warra diin barsiisu hawaasaa fi dukkanarraa baasu jazaa keessan rabbumaan haa baasu. Daawaa godhii cimii jajjabaadhu hawaasa kee balaarraa eegadhu. Duhabbahuu garii utuu haadhu yeroo ammaa mudhii jabeeffadhu. Kahii lafaa kahii tattaafadhu jajjabeessii ofii jajjabaadhu. Ulamaa'iin warra diin barsiisu hawaasa fi dukkanarraa baasu jazaa keessan rabbumaan haa baasu. Ulamaa'iin dhaaltuu nabiyyoota isinii kun bargurgaani goota. Rabbi cimsee kan keessani gootan bahaadiyaa daawaa rabbii goota.
jaahilummaa uummata raakaafta duraan qubaa lafaata har'a kunoo haalli siif mijaata waliin dhuftee karoorsi akkaata ulamaa'iin warra diin barsiisu hawaasaa fi dukkanarraa baasu jazaa keessan rabbumaan habaasu ulamaa'iin bishaan xurii baasu ummatarraa waan hin taane kaasu ifaa ibsee dukkanaa nu baasu nyaatee gartaa bineensa nu yuusu cubbuun marsee nutti duumessiisu kahin lafa cubbuun marsee nutti duumessiisu ulamaa'iin warra diin barsiisu hawaasaa fi dukkanarraa baasu jazaa keessan rabbumaan habaasu. इंशाअल्लाह मेरा पिता मजान रब्बी ला तकब्बल आमीन जी दाई केnya ummi ya rabbul faqal amin ulamata kenya rabbul faqal nakabata kenya ummi ya rabbul faqal nikammadamo nikan biya kenya nikammanna Allahu akbar